Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shamarka kun isinin jecha warroonni zeenii jechaadhaan barnoota waliigalaa kan zeenii maallaqa nyaattu walumaa galatti bakka takkatti isinitti hima. Kottaa laala nafaana bu'aati. Ayyee gubbaa kanarratti 17 18 gootan jala kan akka buutanii harkaan akkanatti tuqxanii jala kanatti ammoo sirri dhageeffadhaa bakka kanatti jala kanatti eeda koodii takka isinii hime maali kaa abshaalummaa barbaachisa kaasitti koodiin isaa u guddoo gootee inni guddoo goota achi booda ammoo xariiqa inni sirraa fudhatuun sanni beektaami xariiqa san itti guuttaa jechuu asitti okaa VB3 ta'a akkasuma okaa yaa 15 yaa 30 kan jedhu jira 25 akka isan asii guuttataa jechuudha. Fakkeenyaaf warra akkanaatu jira amma yaa 15 jedha gaafiin kun asirratti akkana gooteetti ergite sirraa bilooka. Kanaafuu koodii ati sirraa nyaatuun sanni beektaa waan ta'eef UN'n kun koodii ofirraa kaansel godhaniin ofirraa bilookaniin jechuudha. Kanaafuu waan achirraa hafe akkaataa inni tajaajila nyaatuun beektaa waan ta'eef ati itti guuttadhu. Takka takkaan amma inni fakkeenyaaf har'a yaa 15 kana barsiise booda dhufee maal naan jedha namni yaa 25 jedha. Kanaafuu sanillee yaa 25 goota ka maali ka maaliif gaafii baay'iftan ammallee ka quphee naa fi xaa lakkoofsa 3 sanillee akkanuma goota xaqiiqatti itti nu beektaa waan ta'eef aamshee quphee UN itti tana duubaan keessaa jechuudha. Kaachirraa hafe ammootu guutuu isaa tokko nama ofirraa dhaabda. Kan xariiqa kanaan hin dhaabneen majjaan itti saalaa ka ji'aasanii fi ammaas ka torbee qabatee mobaayilii 60 ammoo xariiqa biraatiin isaanillee isin agarsiisa bakka takkatti jechuudha. Kaan sun asiin ofirraa balleessan. Isa kaan ammoo gubbaa kanatti irraa hayxaa 959 goota. Majjaan as keessa walii dawwalaniin itti saalaa fi mobaayilii 60 ammoo asiin ofirraa balleessita jechuudha. Koodii gubbaa kana 959 irratti ergite jala kanatti maal goota caa guddoo goota caa guddoo aa guddoo goota achi booda 1000 takka 7 goota ka ja'aati ka torbee yoo ta'e illee 6 goota halaas dhumatti sirraa dhaaba. Ammas mobaayilii 60 maallee yoo ta'e akkaataa itti guuttatti beektaa mire 312 jedhaniin ofirraa itti ergita sirraa dhaaba 100%. Zeenii mallaqa nyaattu asuma dhumatti. Ammas soori zeenii akkanuma jala kanatti ammoo UN gootee soori gurguddaan barreessita quphee inni gootee saa gootee gootee baa goota ka waan inni fudhatuuf hin beekne duraanillee barsiisee duree irra deebi'aa. Zeenii mallaqa nyaattu hin jedhin ammaachi viidiyoo kana daawwadhaa jechuudha sirriitti irra deebi'aati. Akkasiis ni jedhaa asitti dhumata ka zeenii.